رمزي بإيه كنا قاله؟ إنجل. قافانتك أبانكية واحد دولنا برسيسي يتينا مخما خطرت. قروا أنو ماسر رامبر. أما قرصنا كنا يرتجولا. مجان كن سبب كيدي منا كنا بي. ميوان جتي ردي بيه قتك أكا قرخي يسيران نقوتي. ميجايون نمجالة تقبدي الرجايد وفيجا. إنه كتاي أداني بابا. تنافو. إنه كتايو أتدنبافتين اللي. إسين أد بافتي جرتنا فكاتا إسين نبيتنا فكاتا إنه كتاي. بوفتاكو مالن بلسي كنا وندا نجتاك بوفتاكو كنا كيس أنا باس بوفتاكو كنا كيس أنا باس يعني ندندو بدي كنا بوفتاكو فرماتي بدي كنا مالن بلسي ما تصفيات في السنة جنة دفرة كنا يسافدات. لقي سايات يا للي دانجا قبل بيت هذا. أول لا لتيمتي وما قلت ندندين يا ستيمي. وانت قلت ولا تيمتي وانت قلت أنا تبيكا. باقي ورافت. أنا كان أفهم في رزمي. أكنا ديستو فك جرينك يجي سبات فنوف. جرينك خيخي ساكان مو بربادي. إيه. أوبسيلين دانجا كا. حياة. أوبسي دانجا كا. غيرو نمرة دبري. أكما دايملين هتداوت. أوبسيلين هتداو حياة. غيرو ستين قدوان أو فتين قدوان وانت كان سيفم مال يرو باي أكيد يادو سري تأمي دندايت يادين حياة غيرو وانت لو سريهم دا ونيني سيبوري مالي ستي فكادا كويني دي لسان جالليني دللي سيخني سنو قبيني سنو خانو مكان تفوس ست فكاتا أكا ست يادين أنا فيرو تقوتو مني برغدان أكي خيسي خوينيا ياد سري تقول نسوداتي يرو هدو أبانكي صدام قدسيني نانجي توري أركون هنكنا سيدو ياجيسا جمع خير فونو السوداتين خنا وندا سيف خنين قدم سين أو فيفين قدا أنك شنجر آيات رمزي مالي مجاسن جالت شنكم كل هجيكيت هجيكيو سير راوته كنا برد وانتكار وانين كنا قلوف سلني بيتا بيتا أبانكي يروباي جالة بيتي غرغر نانجي شطر كناف وفي كوتي وانين بتنيف إلما كوتيف بيتوكاو الدنيا تنجرو أما جالة الجد شرف ملك الترباتي متانا جرجرتنا أوف كم بدي يوم تينا يا ربي كيف نكيس أنا بس ميس من كذا نم براين ينكب لما نتمر يدرين كبوان سمعلي أوف يا ربي كي ميك أنا كيس أنا بس إنك أنا كيس يا ربي سكرتنا كذا تمي يا ربي كي أنا كيس أنا بس مين كيس أنا بس يا ربي إنك أنا كيس أنا بس يا ربي سكرتنا رفتي بقى رفتي أكيدون أبارز ميتين كابينك كيس يفن كفلا جدي
yeroo manaan si eegaa jiru dhufte haa. Leengadda gama kootiin garagalche har'ammoo gama keetiyaa. Maal alaasii fidee aduufume waan barbaadinatti madhu arraantana waan takkaan seeniiniitu na seenii jira waan ganama si gammachiisee deeme. Mee waan si fidee dhufu qofa na'e. Uumaan barbaaddu kannaafi. Anaa si kannuu barbaade bara. Ati fedhuu baattus. Yeroon kannaa kiyyeessii fidee gama kee dhufe naan ji'ayyee akka amma naan jette kana. Kannaan barbaaddu annaa hin barbaadu. Ayyee hojii raawwadheetiin jira xumureetiin jira. Fixee hundasii. Fixee hunda. Ergasiifuu gaarii dhagaa. Erga hojii barbaachisaa ta'e hunda fixee hojiin ati asii qabdullee fixee jirta. Erga hunda raawwatte atilleen hojiin ati asii qabdu raawwatamtee jirti na fakkaata. Naaf hin galle maal jechuu feeteeti? Hojii fixee ettee mire. Hojii eega fixee wanni as kaampaanii keenya kana hojjettu hanga gartee baabaan asii si deebisutti fixee jirta na biraa gama kiyyaanii carraa bareedaan si fa'u. Dalagaan sirraa dhaabbattee jechuu feeti? Akkasii barra hojiin takka gisee dhumattuu hanga taan dhuftuu hafuura fudhatanii sii galee akkas jechuu kiyya. Maayee maan qabu egaa hojii biraallee rabbiin naa hannaaniin argadha hojii biraati. Abdiin qaba akka sii kannu du'aa siif hin godha akka rabbi sii kannu. Homaan qabu Humaati miti. Galatoom. Waan daleeteen illee ni fudhatta bakkuma itti hojii xumurte sanitti dhaqi gaafadhu. Hojii naan jaasaa hojii fixee naan jaa hojiin inni asii qabdu neen dhumattee marraa. Zakkoodhaaf hisaaba isaa hunda irra geeffannee walii booddee hojii akka xumuretti himeetiin jira. Atillee hisaaba isaa kenniif. Anamoo maal jaa? Erga siifochuu mannee eegichiin gaanillee isumaan barbaadaa jira. Akka achiin eegutti. Ini karena melihat bank kesan gede muncul. Kalau dia mana masa tadi, jualnya jalan kerja itu le rari dia nanti nih ternyata jalan. Mali sahabat melihat karena gede muncul sahabat nanti jualnya kan ini kira kan. Anak nih ambil. Wani karena jalan mali, karena mali sahabat berah. Wani karena jalan itu jura. Mal sih
wanni hundi daangaadha qabdi. Akkasumatti jaalattillee daangaadha qabdi. Hoggaan akkana jiru jaalalaan qabameetiin jiraa jechuu dheebsa. Jaalala. Jaalala. Asimadhu kaame tamirraas qabdi. Hayaatirraan qabdi. Hayaati kun maqaa keenya miti. Akkamitti dubartoonni abbaa qabeenyaa osoo jirtu hayaati ta'u duba gaddeesan ni. Ati nama akkami osoo dubartoonni abbaa qabeenyaa warroonni nu wal qixxaa osoo jiran akkamitti ati mucoo mana keenya dalaydu duraa jaalalis qabdi gaddeebite. Akka atitti yaadde kanaa miti. Jaalaltii falagooyitaati. Muka alaatirraa illee nama qabuu ni dandeessi. Garuu daleeyduu mana fiitirraa jaalalaan qabamuunsaa badiidhaa kun yakka. Hay isiinoo namaa miti daleeyduunoo namaa miti. Kun maqaa keenya miti. Na dhageettaa yaada kanaaf jaalala kan of keessaa baase. Si galee yoo didde immoo dalagaa si kenni si harkaa baase. Hojii ati na harka keesse hunda si dhabe jaalala qofa waliin harkadde gaadha. Jaalala qulqulluu qofa. Ni maraattee na dhageessaa abbaan kiyya maal jedhaan ture beektaa? Jaalala bibbitii. Si galee kanaafuu bibbitii naan jedhe beektaa? Ufillee bitachuu baadhu siif bita. Garuu akkaan yeroo jaalala siif bitu akkaan jaalala bareedduu isii siif bitu argite cimtee dalagaa kan kee daladee maqaa kaampaanii kennaa kana yoo ati waamsiste yeroon sun yoo geettu yeroo san jaalala mallaqaan baasee siif bita. Kanaafuu anis hanqa ati jaalala gartee maallaqaan naa bittu waanin eeguu danda'u natti hin fakkaatu. Garuu waan takkaan si himu. Maali jettee yoo na gaafatte ilmi namaa guutuutti wal qixaa beeku qabda. Miciyoo mana keenya daleeydurraa jaalalaan qabamuu kiyya qofa ati wanni kana hunda si jechisiisaa jiru. Garuu kun siifin himaa siifillee ilaalcha dogongoraati. Jaalaltii falagooyitaati. Namaa miti mukarraa illee nama qabdi. Kanaafuu ani jaalala ati maallaqaa naa bittullee hin barbaadu. Ani isiin irraa qabame san qofaan barbaadu. Waan inni siin jechaa jiru gurra lamaan sirriitti na dhageeffadhu gurra kee addaan banii. Dhaqiitii mana ilillii kannaa nama jaalataniif kannan saniifuu nama guyyaa dura jaalala ibsaniif jechuudha. Ilillii bareedduu gatii qaalii si galee gatiitti kafale akkaan fuudhee deemee namaan jaaladhu saniif geessuuf. Gatiin qaalii ta'uu qabdi. Ililliilleen bareedduu ta'uu qabdi. Hojii kee seeraan raawwadhu caffee. Daqiiqaa 5 booda nageetti. Booda si bilaa ammaan manatti yoo hojii fardii takkaan gaggeessuuf deema. Hayat. Maali Ramzi kun hin maratte? Ilillii. Maaliif namni jireenyaa kee ilillii ta'uusaa? Namni ilillii maaliif namaa fida? Irra deebiitii akka namni namaa fidutti naaf fidi. Akka namni namaa fidutti hin finne? Dhugaa laaltu akkasitti fiddeessu fakkaata. Ayyee irra deebi'ee Hoo maali kun akkuma itti ilillii namaa kennan irra hin beeku. Boojaffe ilillii natti bitte ilillii nama jaalatanii geessanii miti ilillii gatiin qaaliitii miti. Hayi akka itti ilillii namaa fidanitti naafitii naan jettii barratanii na geessuuf. Akkuma ati itti kafattee asheete sanittiin geesseef. Ayaboon ifmutuu baay'een baasetti kannaa. Gara mataa hoo gamasiitiin gara galcha moo ofittiin gara galcha.
Nageetti akkasii. osoo dubartoonni abbaa qabeenyaa warroonni nu wal qixxaa osoo jiran akkamitti ati mucoo mana keenya daradu gad deebitee daradu itti yaada kanaaf jaalala kan of keessa baasi si galee yoo didde immoo dalagaa si kenni si harkaa baasi. Maaliif? Deebiin isaa waan ati ilmoo abbaa qabeenyaa taateef ani immoo ilmoo miskiinaa waan ta'eef. Ilmi abbaa qabeenyaa ilmoo miskiinaa jaalatuu hin danda'u? Hin danda'u dhiifa manarraa ta'e. Waan takka beeki durirraa amma guyyaa har'aa kennaan ani sii fidu wanti ani sii godhu san hundinuu kaniin baabaa dhoosee sii godhu kaniin ofii xiyyaafuu if dhoosee sii godhaa ture guututu guyyaa har'aa kanaa wal qabateeti garuu guyyaa xiyya har'aa kana balleessitee jirtaati kana waan ta'eef guyyaan har'a ati balleessite kun akkamitti akka deebi'uun ilaaltaa? Qarshiidhaan itti baasee itti sa'aatii 24 hayaat eenyu jikka haasoitu hatta yeroo telefoonaan haasoitu eenyu wajjin akka haasoitu adda baasuu qabda jechuudha. Yeroon sammuu itti fayyadamtu amma nageetti. Dhiifama yaadataa koo ol arguu hin dandeenyu. Mee maaliif ol arguu hin dandeenye mee adda naaf baasi hayaattoo? Ni beektaami jarri na hin bira jiru akka laayyeetti namni isaan biraa ba'uu hin danda'u. Maal immoo akkam ta'e siin jedhan? Dubbiin guddoodha kanaan si daraaruu hin barbaadu ani. Wanta kanaan dhoytiniiti adaraa naaf himi furmaata walumaan barbaanna. Akka waan fedhii isaaniitiin qarshiidhaan waan fedhan bitanitti jaalalarree qarshiidhaan bituu fedhan. Yeroo xiqqishoo qofa naaf obsi anatu mana san keessas baasa. Kuni akka waan laayyeetti danda'amu miti akkumaan of hin dararin. Obsi waan xiqqoo anatu waan godhe godha. Ati of hin dararin waa hundaafuu nagaa kee of eegeeti. Erga jette kaanis akkaataa jara harkaatti baatu furmaata tokko tokko nin barbaada hangasiif nagaatti naaf ture. Jajjabaadhu waan hundaafuyyuu ni kunna. Hayat! Hayat! Dhufe! Hayat! Maal dhageessu? Awwaacha kan jira bara. Gattaa hime. Akkasi jedhu ramsiin dhiyeenya kana galee? Hin galle. Waa'ee isaa hoo waan namarraa dhageessi ni qabdaa? Hin qabu. Deemee bilbila keenyaa fidi nin bilbilaa fi.
maaliif hin banamu? Guyyaa tokko tokko ni banama, guyyaa tokko tokko hin banamu. Yeroo ofiin fedhe ni banama, yeroo ofiin fedhe ni cufama. Waa isa qofaa miti illoon. Jirummaan tunuu yeroo takka takka akka barbaadan taati, yeroo takka takka akka hin barbaanne taati. Maaliif galuu dhiiste? Hoomaan dhufuun dhaqqabinii fi bara. Kophaa jiraachuu waa hedduudhaaf gaariidha. Maaliif jettee waan gaafattee waan barbaaddu guutuu akka harkatti si goote kophaa jiraachuun. Gaafaan xiqqaa abbaan kiyya waa hedduudha na barsiisee jettee naamaaf maafuu turte. Garuu an humaa sirraan barre. Amma gorsa naa kennaa jirta jechuudha? Amma waan si dubbisuus hin qabaa? Ni dhufta moo hin dhuftu? Dhiifamaa hojjaa dhufuu hin dandeenya. Hayat! Hayat! Maal barbaada dhiiroo namtichi kun? Ilma isaatiin oollee anatti haarabaa? Hayat! Oh. Waqtii malee. Hayat! Mucaan kun sababa keetiin mana kanaa bahe. Si galee qaalii isaa eeguu qabda waan inni siin jedhu. Tole jechuu qabda. Tole malee waan biraan jedhiin yoo inni akka fedhe ta'e tole malee hin tolle hin jedhiin sababa keetiin manaa bahe ammaas simatu deebisuu qaba sababa kan keetiin deebuu qaba ammas. Mucaa kana mana deebisuu baannaan Hayat na dhagee lola naa wajji mucaan ati mana ariiti kun amaanaa haadha isaati. Nama aanaa nyaatu nan godhin Hayat. Dhageessa. Ayyee isa manatti deebisuudhaaf waan hin danda'e hunda nan godhe. Danda'uu qaba. Hin godhaa miti hin danda'an godha jedhu. Hello Hayat. Dhageessa yaadataa kee dubbiin jabaattee jirti dafnee mana kanaa bahuu qabna. Akka taate jara kana biraa na baastu furmaata godhi dafitoon. Maal jette? Maali waan si godhatu jira immoo? Amma dhufuu? Dhufuun kee furmaatan ta'u dafitoon akkuma mana kanaatti na baastu bichaatti yaadi. Wanti si godhan garuu ni jira. Kakanaa uummata akka iyyuu yaadiin yoo wanta kan ta'in ati uummata akka rakkoon hin jiru kakana. Wanni si yaachisu hin jiru. Anu si oliin itti yaadutti hin jira kana. Amma homaa wanni isaan na godhan tokko hin jiru abbaan razmiin mana deemnaan razmii situ mana baase akka mana baafte manatti deebisinaan jechaa jira. Oo manatti deebi'uu baate immoo anaan ol loltanaan jedhu. Ani immoo isaan ol loluun barbaadu nagaa anan asii deemuu barbaada. Akka achitti si baasu yaadiin anatu achi si baasa akka itti si baasu natu beeka. Waan jireenya immoo inumaayyuu yaadiin loomillee waan taane gurgureetiin si jiraachisa. Asuma bahuun na yaachise malee waan jireenyi keenya na yaachisne yaadataa kun. Lubbuu ta'u guyyaa muraasa qofa na obsi. Lubbuu koo anis abdiin qaba akka asii na baastu. Rabbiis si haa gargaaru. Hayyee nagaan naa buute. Ishi nagaan. Nagaan uummata jaalala bituu barbaadan kana biraa na baastu abdiin qaba. Yaa Rabbi yaadataa kootis na gargaara. Waan inni si gaafate guutuu naaf ta'eef. Akkuma gaafa maatii na dhorkite jireenya haaraa naaf kenniteetti ammarree jireenya haaraa naaf kenna. Si malee namni na kadhatu tokko hin jiru. Namni na gargaaru si malee homtuu hin jiru. Gooftaa koo ani si qofan qaba kana beeki. Akka itti mucayyoo tana achi baasus si abdadheeti malee.
yoo achii baasis waan isin nyaachisuuf waan isin obaasus waan isin uffisuus akka hin qabne ni beekta. Yaa Rabbii kee ati na gargaara. Yoo ati na gargaarte yoo attum sanaa taate waan sun hundaayyuu akka galmaan ga'u abdiin qaba. Kanaafuu namni sitti hirkate immoo hin kufu waan ta'eef ati na gargaari na bira dhaabbadhu. Nama na bira dhaabbatus nama na gargaarus hin qabu. Yaa Rabbii kiyya yaa gooftaa kiyya ni gartaati. Nama jaalataniin gargartaa oolle jireenya akkasiisanillee yaa Rabbi nurraa oofi. Yaa Rabbi nama jaalatan wajjin nu jiraachisi. Jireenya harkarraa karaa afaanii kanas yaa Rabbi ati nu dandeessa. Yaa Rabbi ati nurraa jijjiiri. Yaa gooftaa kiyya ati nu dandeessa ati nurraa jijjiiri. Kanamarraa jijjiiru si qofa waan ta'eef. Tolaan si kadhadhee, kabajaan si kadhadhee, jaalalaan si kadhadhee waan hin dhoysee hunda siif hime. Dhaqee nama kabajaa qabuu fi nama guddaa si godhe nama gama fuulduraatti anaa wajjinis jiraatu si godhe kiisha kooti maallaqaan takka hiyyeessaaf hin kennin baase ilillii sana sii bite. Garuu kabajaa san hunda balleessite fudhachuu didde sababbiinis waan hin tolaan si kadhadheef. Osoon dirqiidhaan fudhadhu siin jeeni fudhatta ture. Tolli nama ammaatiif hin ta'u jechuudha. Kanaafuu kophaa jiraatanii waa hunda sammuu fi hooggananii waan arkachuu barbaadan hunda dirqiidhaan arkachuu ta'a. Jaalallee yoo ta'e. Waan naaf ati wajjin haasofnu waan irratti hojii sii kennee irratti maallaqa sii kafalu jiru. Akkaanan jaaladhutti akka fixxu abdiin qaba. Garuu kana godhuu baannaan akkaanan jaaladhutti hin fixxu taanaan qarshii nyaatte dachaadhaan kafalta. Qajjee irra gaheetiin jira. Eeyyoo nama jaalatu qaba. Nama jaalatu qabdi. Eewa. Mee waan jettee irra deebi'e hogguta akka gurra kiyya seeraan dhaga'utti. Micayyoon nama jaalatu qabdi irra gaheetiin dhufee jira. Irra geessee dhufte. Irra geessee dhufuu irra badal. Mucaa micayyoo jaalatu san gisee irra geessee akka achitti irraa fixxee gama kiyya dhuftuufi si ergina fakkaataa bara. Qajjee hin dogongoriin yeroo hojjettu. Hojii keessa dogongorri yoo jiraate hojii fuulduraas si dhorkaa bara. Akkana yaaduu danda'uu qabda. Qajjee. Irra gahuu malee eenyu akka ta'e addaan hin baafanne. Addaan hin baafanne ergasiifuu daleete xiqqoollee yoo taate. Kanaafuu eenyu akka ta'e yoo ati addaan baafatin illee isiin adda baafattee jirti na fakkaata. Isiin ni beekti na fakkaata. Eenyu akka ta'e. Kanaafuu yeroon itti dhaqee naaf himte jechuudha. Bakkaanan jiru namni beekee sii himeef namni biraan hafneef kana beeke. Hayat eenyu akka jaalatu manaa himtaa.